Karaa jirtan kun kamaaliiti? Karaa suutiiti? Bakki kun amma eessa jaama? Jabuuti irraa karaa baara xiqqaa qaxxaamuruuf. Namni asii gad deemu jiru kun hundi nama baarri kaaseen akka mul'atu kun guutuu baara kunneen. Dhagaa malee wanni takka hin jirtu galgala afaan makriibaati yeroo tuni. Shoddeen xiqqoon tunis mana isaaniitii kaatee miila duwwaa bassoo dhubbattee kan hojii deemu jirtu. Gaarri kana fakkaata dhagaa waan takka amma gartu leena kuni laga baara irraasanii. Awwa gayyaa isin eegu jiraar. Gayyaa jirtanii? Bareedduu tan hundaa karaa deemu jira laa. Kun akkana deemu jiranii maali mucaa miilli? Miilli kopheen irraa dhumtee naan kofoo ofitti kaayee kanatti deemaa jira laa. Warra eessaa ta'eeti dhalootaaf? Argee lixaa aadaa jaaroo lobu. Ayyaa si dhaamsa ijoollee ganda keessaniiti maal dhaamtaaf? Ijoollee ganda keenyaa suudiidha jettanii akka obsaan faan suudiidha kan itti dheeyne jettanii akka kiyya kan akkan taaneen dhaamaaf. Wanni bareedduun karaa kana hin jirtu. Ayyee chawu. Karaa jirtan kun kamaaliiti? Karaa suutiiti? Bakki kun amma eessa jaama? Jabuuti irraa karaa baara xiqqaa qaxxaamuruuf. Namni asii gad deemu jiru kun hundi nama baarri kaaseen akka mul'atu kun guutuu baara kunneen. Dhagaa malee wanni takka hin jirtu galgala afaan makriibaati yeroo tuni. Shoddeen xiqqoon tunis mana isaaniitii kaatee miila duwwaa bassoo dhubbattee kan hojii deemu jirtu. Gaarri kana fakkaata dhagaa waan takka amma gartu leena kuni laga baara irraasanii. Awwa gayyaa isin eegu jiraar. Gayyaa jirtanii? Bareedduu tan hundaa karaa deemu jira laa. Kun akkana deemu jiranii maali mucaa miilli? Miilli kopheen irraa dhumtee naan kofoo ofitti kaayee kanatti deemaa jira laa. Warra eessaa ta'eeti dhalootaaf? Argee lixaa aadaa jaaroo lobu. Ayyaa si dhaamsa ijoollee ganda keessaniiti maal dhaamtaaf? Ijoollee ganda keenyaa suudiidha jettanii akka obsaan faan suudiidha kan itti dheeyne jettanii akka kiyya kan akkan taaneen dhaamaaf. Wanni bareedduun karaa kana hin jirtu. Ayyee chawu.